narra habu yo rabbin ka sodatu an haja isamiti namni biratu mati kiyya dhufani biyya alaati walla kadhatani jennaan hin barbaadu jedhee mati harka dideera jechoodha hin fedwan dhiira tokko fed nama tokkollee fed Mubarak narra gadaabu Mubarak silaalle dhugaanuu hin dhufne gara sobaatiin natti caafamaa jira soba narra haa dhaabbattu xumura dheeraanis bakka hojii jira si dhageeffadhaasa mucattiin jedhaa jirtu Mubarak na haa dhiisuu miidiyaarra na haa buuset an buuse isinillee dhiisa isinillee waan kiyyanaa hin jedheeni kana ol maal barbaaddan way dirqamaan natti heerumte daara way viidiyoo irra hojjedhe daara hin jiru adi bu'ee lafarratti akka haasofnu waliin dubbannee jirra hindi de na dubbisuufu eeyyama maamiti bilooksi godha nan caqacaqinaan jedha bilooksi godha akka deemaa jiru kamanxanaa jiru ka arrafamaa jiru anaa bar maqaa ijoollee tiyyaati arrafamaa jira isinii galee innillee arrafamaa jira kanaafu gadi buunee haasofna yeroo baay'ee jedhee kadhadhee jira eeyyama maamiti kuni ajandaaf malee ana ajanda hin barbaanne ana kana dura live iyyuu seeneen been ana taaggaladhee ijoollee tiya guddifataaru lafaa ka'ee na tuqee olii gannaa farsaa jira kanaayyuu naafiin hin beetti live kiyya akkamitti akka dubartii akkamii akka ta'an ta'e na beetti jechuu dubartii uduu nama biraa ta'e gadi baatee ijoollee ofii poosti gootee irra kadhatti anammoo walaba nama daa'immaniin illee kadhadhee jiraachuu barbaadu miti nama xaaree abdii hin kutatin abbaa ijoollee kiyyaa gaafanni dhiifama na gaafatee natti deebe ufitti fudhachuuf qophaa'ee daa'imman fudhadhee guddifataa jiru wanni an daa'imman tiyya miidiyaa irra poosti hin gooneef wanni an daa'imman tiyya miidiyaa irra poosti hin gooneef ufdhassuu barbaadee miti an dubartii jireenya mo'achuuf xaaraartu malee dubartii dhiira barbaachuuf fiigaartu miti isinii galee daa'imman tiyya gaafa suuraa isaanii poosti godhe nama meeqatu kada hanqabne ilaalee itti caba isinii galee rabbitu namaa kenna daa'imman nama meeqatu hawwee dhabeera daa'imman kana kanaafu ani miidiyaa irra olin baasu daa'imman tiyya jedheetuma obsee akkasi guddifataa jira narra haa bu'u yoo rabbiin ka sodaatu an hajaa isaa miti namni biraatu maatii kiyya dhufanii biyya alaati wallaa kadhatanii jennaan hin barbaadu jedhee maatii harka dideera jechoodha hin fedwan dhiira tokko fed nama tokkollee fed Mubarak narra gadaabu Mubarak silaalle dhugaanuu hin dhufne gara sobaatiin natti caafamaa jira soba narra haa dhaabbattu xumura dheeraanis bakka hojii jira si dhageeffadhaasa Mubarak jarraan keetti dubbadhu galatoomee bulee yaw boyichi ka dubartiitu dhagayama rakkoon qabu dhagayaa fi yeroo hedduu akkanuma beeki dhiirri yoo booyillee irraan bareedu kama jaraattu bareeda dhugaadha waan isiin dubbatte anammoo jalqabarraa eegalee hagam akka itti barreessaa ture eega itti barreesse ammoo takka lamaan deebii fi waan ani isin barreesseef deebii isiin naa deebifte hunda waan amma isiin jette kanaami dhugaa jirtu hunda an isinii fiduu danda'a WhatsApp irratti TikTok irratti illee waan irra walii barreessine dhumarratti ijoolleen akkana naan jedhanii Mubarak akkana akkasii si sobaaraa maali naan jedhanii jettee gaaf tokko dhuftee bilook na goote bilook na goonaan hin dhiise viidiyoo irratti hin dalagne viidiyoo jalqaba irra dalage akkuma irra dalageen dhuftee na dubbiste Mubarak maa viidiyoo narra dalagdee naan jette abboo kunoo hagana guutuu sitti barreessaa ture miiseejiin kiyya waytan asiisitti barreessu si biran ga'u rejected duuba deebi'a follow naa deebisuu didde nama biraa nama si wannoo dhun qabu jennaan okay rakkoon qabu amma maalinni nyaan jennaan si jaaladhe si na jaalatte hayyee hin haasofne rakkoo hin qabu ina haasofne waliin haasa'u egalle walii barreessuu egalle amma viidiyoo san kaasii naan jette viidiyoo sanin kaasa ani miidiyaa irra si gaafadheera viidiyoo saniif deebisi baqqaan kaasaa jedheen akkas bareeda naan jette jedheen jennaan lakkii naan jette tole dhiisi jedheen hayyee dhiisi an viidiyoon kaasaa hafu anaafati keessaa naasofna jennaan ganama kaatee viidiyoo dalaydee post goote ijoolleen ishee natti godhan dhaqee laale akkana naan jedhe jette maa viidiyoo hojjettere jennaanin deebisuu barbaadeeti angaafii si gaafadhee atin qoradhettee gosatiyyaa fi maali ka jedhu san anillee dalage gosatiyya qorachuun akkana akkuma aadaa arsiititti deebima nagayaa qulqulluu walii deebin itti gammaddee baay'ee natti tole jette san booda viidiyoo biraa hojjette viidiyoon afur ta'e lama isin dalage lamaan addalage achi booda bilook na goote isin bilook na goonaan viidiyoo tokkollee irratti hin hojjanne anin dhiise viidiyoon amma ijoolleen ammallee poos gootaa maali jettu viidiyoo ijoolleen badhee fuutee walitti hiitee natti ergitu
كايسيت اللي إرجمو كفيسبوك مرة يوجرو كايسين نالله لايف سنتين عرفسيته ناتي كيسيته سانو بوست غودن وان يعني هاسه الرمال جدي دبده إشي بوست غودي تو كلن جرو soba mali kayatan abban feta wan fetan jedhan san anabbeeka anjal qaballe dubbadeera hagam mesin asirrattu na tiqqeesite na arrabsaa jirtu kan anam malle isin tiqqeesu na arrabsu maali fi dubartiin kabajaadha dubartiin waa hunda sigalee gosa wali oofuu fi maali fi kanaaf ani si afoo dubbadhe reefi waan ani hin jedhin waan bira dubbii bira amma kan ilaal amma kana ajandaa ta'a sigalee anammoo dubbiin akka ajandaa ta'u jalqabuma siin jedhan mucattiin jedhaa jirtu mubaarak na haa dhiisuu miidiyaarraa na haa buuset an buuse isinillee dhiisa isinillee waan kiyanaasa hin jedheeni kanaa ol maal barbaaddan way dirqamaan natti haa heerumte daara way viidiyoo irra hojjedhe daara hin jiru sigalee an dhiira akka dhiiraatitti gaafadhe didde hin ta'u jette na xiqqeessite na arrabsiteemi dhiisama isin hin jedhe duuba maaltu lola kana fara fide amma isin bar teettee hayyee mubaarak galatoomi arsiifi baalee wali oofa yoo ati na didde naan jedhe jettee amma dubbii biraa fidde ajandaa biraa uumte guli ajandaan kenna asirraayyuu bu'uuf hin taa'u ka akka isin haasoytu kanatti an jalqaba isin hin jedhe akka ilmoo dhiira an dhiisee torbaan tokko ol ga'ee jira viidiyoo isii poost godhee irra dalagee hin beeku sigalee wanni amma kalee fideen gadda guyyaa sadi takkaa laayivii seenteen beeytu qutubni laayivii seentee sababa kanaan girrigirri kana keessa viidiyoo ijoolleen isii jalaa waraabdee badhetti gadhiistutu addunyaa guutuurra deemaa jira haasaa kii keessa argitanii hin argine hin jiru torbaan tokko ol viidiyoo isii poost godhee hin jiru viidiyoon ani poost godhe feesbuuka kiyya irratti illee kama ijoolleen suuraa kiyyaa fi isii fiddee wali hiitee haasaa isii irra keettee gadhiiftu qofa gadhiisan waan ijoolleen na ergitu waan argachu sigalee tanaan ala dubbiin biraan jirtu narraa bu'eetteemi an durillee isirra hin jiru dhiisee jira gaafadhe ilmoo namaa didde isii malee dubartiin hin jirtuun sun waan biraati keessaan dhaqee dubbisaa sun waan biraati. Bakka macarraa nama dabarti mubaaraka galatoomi maaliyyoo. Amma namni raasoo itti hin jiru badhumate narraa bu'eetteemi an irraa bu'e isinillee irraa bu'e. Hayyee sanuma gabaabsina mubaaraka sanuma gabaabsina. Dhiifama guddaa naa godhe ana si balleesse ana dhugee maqaa si balleesse dhiifama guddaa naa godhi har'a booda sirraa naasa'u waan kee naasa'u suuraa kee poostiin godhu argite akkuma jette sana eessillee hin jaaladhu dhugaadha akkas barbaaddaami amma maqaa kee hin dha'u atillee maqaa kee hin dha'ini namoonni biraa immoo kasirraa dubbataniif namoonni biraa suuraa kee poost godhaniif ani itti gaafatamaan dubbadhu inni na dhiise isin na dhiisaa jedhi dubbadhuuti gara hojii keetii deemi massalaama. Massalaama habiibi. Yaa galatoomi mubarak galatoomi gila baabure dhageeffadha. Namni kuma lamaa jirtu kuni kutuba qaqqabiitiin fooloo godhi online shoppii dalaydii nama daa'imman ofii guddifatu wallahi sappoortii godhaanii fooloo godhaanii bira dhaabadhaanii nama akka dhiiraa dalagatu nama ilmaan ofii guddifachuuf dhiirri fedhe dhaqee Awurooppaa irraa biyya mara irraa dhiirri gaafatee diddee ilmaan tiyya guddifadha jette fooloo godhaanii muruun keessan irraa bitadhaa uffanni isiin diizaayina Beeruut bakka isiin ergine hin jiru irraa bitadhaa fooloo godhaa nama keessan sappoortii godhaa jedhan calliftanii jedhuftanii hoo hin jedhin akka horii. Ela karaa sama wanni kun dhaabate eebbisaan illee namni martuu warra sirta waan obboleessi keenyallee haa galatuum dhiifama jedhe mucayyoon illee dhiifama afooftuu walii haa godhani hawaasni keenya warri mucaaf mucayyoo ajandaa godhachuuf as jala jirtanis haa ta'u rabbii keessan sodaadha asi qaaba kalaas dhume innis haa galatuum dhiifama jedheemi jaaladhes jaalachoo baadhes onneeti yaa rabbi beeka jedhe waan ajandaa si godhadheef dhiifama jedhe fixate haa galatoom akkasuma mucayyoon illee murtii qabatte baanattee afaan takkatti anis dhiiseera waan keen dubbadhu isiinis afooftu walii jedhaniit hawaasallee asii bakka kana irraa dhaabne akkuma obboleessi keenya baaliyyoo waan isiin gurgurattu kanattis jajjabeessutu barbaachisaadha asumatti dhumee jira yaada bidhaa ka nagahaa kennadhaa malee hawaasni keenya wal as keessa illee jirtan jecha obboleeyyan ta'e nama as keessa illee jirtan yaaduma falaa kennaa malee ammaachi waan falfalaa jedhamuun dubbatina dhiifama kanaaf mucayyoon afaan takkatti haa dubbattu illee fayyaa obboleessa isaa isiiti ka kana isiin illee haa dhiiftu banadhu dubbadhu mucayyoo namni bidhaan dubbatina akka isiin fixattu. Ishi galatooma ulfaadha jalqaba irratti mubaarak keessi kiyya sitti gaddee ture sirrifadhee ture. Namni kamuu adeemsa kiyya viidiyoo kiyya ilaalee baay'ee na kabajaa maatii kiyya sin kabajaa saba an jaaladhee saba an ulfeeffadhee waan saba kiyyaa kana guddisuuf galgalaa ganama xaaru kana irraallee nama baay'eetu na dinqisiifataa hordoftoota baay'ee qabaa kana irraahuu kana
xiqqoo si kabaja kiyya na jalaa gadi buustee baay'ee sirrifadhee ture hardharraa kaasee atillee eegaa نيتوركي لا رتب بالبلامي وبصع Turkey dan nama dalagati bar kutuban ايه لما دلقوا nama kana nondi. Baabure mana dubbii laga zariin manaa jedhe ishee. Maa inni illee nama dalagaa. Mal no dhufeera sagaleen. Kanaafuu sitti rifadhee ture sitti mufadhee ture si dhiisee jira jechuudha. Kana boodas akka viidiyoo kiyya poosti hin goone atillee sorry. Waadaa galte galatoomisiin jedheera ulfaadhaa isinis dhimma kennaaf jecha namoonni asitti dhuftanii walitti nu araarsuuf walitti nu qabdan khayrii fi galatooma. Kana boodallee dubartii takka yoo jaallattan yoo isinitti tolte keessaan dubbisaa afaan oromoo waliin haasofnaami keessaan dubbisaa viidiyoo namaa olii gadi poosti hin godhina gaarii miti. Uduu isayyuu jaaladhe waanuma inni viidiyoo kiyya poosti godhee waanuma namoonni baay'een sababa isaatiif na arrabsaniif jecha waan kabajni kiyya fi kasaba kiyyaa gadi bu'eef jecha toleeyyuu isaa hin jedhu an onnee kiyya keessa wanti jiru ijoollee tiyyaaf abbaa manaa kiyya ammas adhallee borullee waan jedhe hin dhiisu irratti cicha ulfaadhaa galatoomaa dubartii cimtuu dubartii si kunuunsituu fi dubartii bareedaanillee na caaltu waan hundaanuu tasi kabajitu rabbiin siif haa baasu jedheera. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Iyyee ulfaatu galatoomi dhumate si illee ilmoo barakaatti haa godhu mee gabaabduu eebbisaa keessanii kenna du'aa gootaniif mucaa kenna obboleessa kennallee isin lamaan warra walii dhiisi rabbi isin haa dhiisu atis garaan qulqullaa'e dhiisii fi intala dubaraatti irratteeraatti dhugaa. Akkuma amma jettee kana garaanillee akkasuma qulqullooftee dhiiftaa fi obboleessa kenna ka hiree barbaada jettellee isillee hireen akka ati barbaaddeetii iyyuu miti ta caalte rabbi si haa baasu yoo jiraatte waliin si haa bulchu sillee mucayyoo obboleettii teenna abbama manaa kan kee ka qalbiin tee bira jirtu san rabbiin kenna oofee sababa waan kana tahee rabbi walitti haa deebisu ilmoo tee